Halloo akkam ooltanii ijoollee Oromoo marti keessanuu nagaa ooltanii nagaa kooti galata Rabbii. Ijoolleen keenya Yaman irraa warroonni duraan dhumas dhumatanii warroonni hafan immoo miidiyaa irratti argeen ture baay'ee waan nama dhukkubsuudha. Shamarran illee ni jiranii warroonni dadhaboon illee keessa ni jiranii. Baay'ee daa'imman illee ni jiranii baay'ee waan nama gaddisiisu waan nama dhiphisuudha wanti miidiyaa kanarratti argee. Ijoollee keenyaan falli isaa maalidha? Oromoodhaaf falli maali? Fala wanta barbaadamu qabu maali? Bakka deemnutti ni dhumnaa, bakka biyya keenya keessatti ni dhumnaa, biyya annaa baane ni dhumnaa. Kana hundaa abaarrii qabna moo? Maali fallisaa karamiin falasaa karamitti barbaanna falasaa nuu barbaadaale waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama dhukkubsuudha. Isaan kan baanii fi nyaataa dhugaatii dhabanii yookiin immoo wanta akkatti mana duraan keessa jiraatan dhabanii odoo hin taane dhukkubbii ijoollee ibiddaan dhumteetitu gadi isaan baase har'ammoo isaanumtuu dabalamanii kan ajjeesanii kan jiru immoo dabalanii naageechanii urufatti geetan baay'ee waan nama dhukkubsuudha. Rabbi yoo ta'e malee silaa kan dhibee Oromoodha arguun jiru. Warri mangistii ta'es isaanii ofumaa isaaniitii warra fixan deebisanii nutti as ba'aniitu boo miidiyaa irratti malee kan Oromoodha yoo fi ajjeesan yoo namni biraa ajjeeses dubbiin qabu. Duuti Oromoodha du'a sarii taatee jirti. Egaa gaafa qanii waaqni garuu murteessuun dhiisu gaafa qanii garuu waaqni dhugaa Oromoodha baasuun dhiisu akka Jawaar jedhisanii nama Oromootti dabee nama Oromootti maqee dabarteef hin agarre jedhe Rabbitu beeka. Har'a isarree namichaa ol baasee ashkara jalaa isaan baasee fooqii isaan korsiise san fuudhanii mana hidhaa keessatti darbatanii har'a Oromoonani waan namni gaariin ishiidha buluu dadhabuuf waan egaa jiruu gaarii jiraachuu dadhabneef hin beeku abaarrii qabnu. Abaarrii dhuma guddaa jira malee kun akka jiruu fi jireenyatii miti. Naame wanti ta'uu qabu maalidha warroota sanii? Wanti deeggarsaaf isaan barbaachisu maalidha? Akkam falli isaaniif barbaachisu maalidha? Nama qaamni ilaallatutti iyyaa fi warra qaamni ilaallatu yoo akki jiraate Oromoodha qaamni ilaallatu eessa jira miti yoo akki jiraate qaama ilaallatutti iyyaa fi warri dandeettii qabdan warri nuti har'a sagalee dhuma keenya kanaayyuu dabarfachuudhaaf karasiin nutti dhufanii laata karanaan nutti dhufanii laata jechaa of sodaachati miidiyaa tanarratti kan baane aga kanaayyuu dhukkubbii saba keenyatii fi dhukkubbii keessa keenya nu madeesse dubbannu malee kan waa tokko ofii keenya fuwaa ofii goonuu miti. Warra akkasitti rakkatee daandarra ciisu san dhiisatti warra akkasitti rakkatee beelaa fi gubaadhaan dhumusan dhiisati nutuyyuu karamiin nutti dhufanii nutti iyyan jechaa of sodaachati wanta kana kan namni lamas yoo kan nu dhaga'e ta'e namni tokkos kan nu dhaga'oo ta'e miidiyaa irratti baasnu jechuudha. Rabbi wajjiniin warri qaamni ilaallatu yoo akki jiraate warra qaama ilaallatutti nu iyyaa Oromoon dhumaa jira baddaa gaaratti dhumaa jira Oromoo walii iyyaa biyyi biraa ofii isaatii wal fixeet ofii isaatii walii iyyaa isin immoo yoo gandisif fixu walii iyyaa. Wallagga irratti waraanni camaan labsamaa jira. Akkuma walloo sanitti waraana cimaatu marafamaa jira labsamaa jira kinoo karasitti fe'amaa jiru. Wallagga lixaas irratti fe'amaa jira waraanni
Kanaafuu Oromootiyaa jabaadhaa wal jabeessaa isiniin jedhaa. Guyyaan guyyaa gaarii isinii haa ta'u. Tasana yaamuu jedheetinanii nagaannaa oolaa nagaannaa bulaan isiniin jedhaa. Ammanumaafan dhufee guyyaan guyyaa gaarii galgalli galgala gaarii isiniif haa ta'uun isiniin jedha.